Yoo guddaa taatellee namni si ergaame masjida dhaqee masjida dhaqee gaafa naan jedhan masjida seeneen boroodhaan bee fiilmii deema. Fiilmii ilaaluu dhaqaa. Jalqabaa abbaan kiyya kiristaanuma. Haati kiyya maatiin ishii musliima turani. Garuu mana barumsaatti bara duratti akkas wal fuudhanii butii akkasii jira butee galee gaafa islaamaa sana jijjiirsiisa. Abbaan kiyya akka naannoo sanaatti amantii sana irratti beekamaadha. Na ajjeesa. Manni sana gaafan qabadhu manaa baqadhee. Manaa baqadheetiin yoo mana namaa dhaqee nama lola abbaan kiyya. Fira bira soon dhaqee nama lola. Yoo fagoo dhaqxee sinuman dhiisu. Saniif nama walitti buusurra jedheen mukarra buluu dhaqe. Mukarra buluu dhaqeetiin halkan mukarra bulee hirriba rafne mukarraa nan kufadheeti. Achi subiin gaafa ga'u lafti bari'aara waan ta'eef yaa waraabessi hin jiru muka wayii jala rafuu gadi bu'e. Hiriyaasa faana soona barbaaduuti achiin na argee. Lafasti argate. Kan jarri deeman luka faana dhageetii yeroon ka'u wanna wayii darbateeti gajara jedhan beektaa darbateeti kan ittiin nadhe asirra yoo kan argitu taate. Godaannisni kun hundi isaa? Godaannisni kunis. Wantoota daawwattoota keenya walitti deebinee jirra. Poodkaastii Fixraa waliin ta'uudhaan yeroo gaarii qabaadhaa isiniin jedha. Keessummaan har'a qabadhee dhufee keessummaa beekamaa Farhaan. Hundeessaa garee shahadaa akkasumas daa'ii yeroo dheeraadhaaf sooshaal miidiyaa kanarratti ergaa gaggaarii dabarsuu fi akkasumas barnoota gaggaarii dabarsuudhaan yeroo dheeraadhaaf uummata kana waliin ture waliin wal agarree jirra. Ustaaz Farhaan yeroo kee xiqqoo qooddee yeroo kee xiqqoo kana naaf kennitee na kabajjee na argamu keetiif baay'ee ulfaadhu galatoomi jedha. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte sillee galatooma. Ayyee kabajamtoota daawwattoota keenya Ustaaz Farhaan waliin wal barattu kanneen waliin beeknoo jiraattan kan wal beektan ammoo irraa barattu hundi keenya irraa baranna waan ta'eef nu faana turaa isin jenna. Ustaaz Farhaan qilleensi biyyaa maal fakkaata? Bareeda alhamdulillah. Bareedatti jira. Qabbanni biyya isin turtanii as dhuftan waliin akkam? Maan jiru xiqqoo isa sitti barreera waan ta'eef maan jiru alhamdulillah. Maashaallah. Maqaa keessanii fi iddoo dhalootaa keessanii irraa nu qodaa. Maqaan keenya beekamaan kan maatii biratti beekamu Bahaayiluu Balaachoo Galataa jedhama. Bakki itti dhaladhe. Garri isaanii kun Amaariffaa? Garri kun Amaariffaa akka waan yeroo sana mootummaan dirqisiisee maqaa kennuu wayita akkan abbaa kiyyarraa dhageetti maqaa kana dirqiidhaan kennaniifi namni maqaa sana hin qabne akka waan oneegfaa abaawatti ilaalaman fakkaate yeroo sana akkasitti maqaa kana baafatanii akkanatti manitti akkas inshaallah godinni bakki itti dhaladhe aanaa Iluu Galaan magaalaa Ijaajjii Duwwaa tokko keessatti dhaladhe dhalataa achiiti jechuudha godina Shawaa Lixaa. Amma ammoo araba taateerta jireenyaan illee maqaadhaan illee akkam? Akkas. Ayyee akkam ture ijoollummaan kee? Ijoollummaan kiyya egaa akkuma beekamu abbaa kiyya Balaachoo Galataarra haati kiyya Hawwaa Qorichee jedhamti. Jara lamaan irraa dhaladhe akkaataa maatii ona gaafatte immoo itti deebina inshaallaati. Musliima ta'uun akkam? Maaliif gaafii kana gabaabsee gaafadha? Waa islaamummaatu waa'een islaamummaa gabaabsanii illee deebisuun danda'ama. Dhugumaan jireenya illee waan ta'eef jechuudha. Mee gara yaadannoo duraanii as fuunee haa ilaalluuti. Amanuuf amanuu dhabuun garaagarummaa qaba. Amanuu dhabuun illee beektaa waan ta'eefati. Garaagarummaa guddaa qaba. Amanuun egaa amanuu afaanii osoo hin taane gocha waliin gaafa argite hedduu gammachuu jireenya gaarii keessatti argatta. Amanni kan jennu afaanii qofa osoo hin taane gochaayyoo taatedha jechuudha. Sana qofaayyoo osoo hin taane amanna jechuun keenya yoo waan itti amanne beeknedha. Amanna jechuun qofti beekumsa yoo gargaaram yoo beekumsaan hundaa'e jechuudha. Akkas yoo amane jette waan itti amante hin beekne amanteen jedhamu. Amane jechuudhaafuu waan itti amante beekuun dirqama. Yoo waan itti amante beekte amante jedhamtaa jireenya gaarii fi gammachuu illee sanarraa argattaa jechuudha. Waa'ee islaamummaa keessatti dhufuurraa waan kaaste jalqabaa abbaan kiyya kiristaanuma haati kiyya maatiin ishii musliima turani.
garuu mana barumsaatti bara duratti akkas wal fuudhanii butii akkasiifaa jira butee galee amantaa sana jijjiirsiise akkan dhageette san booda deebitee isheen diddeenaan gara islaamummaatti illee isa fiduu yaalteetti. Nuni yeroo san hin jirru gara islaamummaatti erga deebi'ee booddeedha. Isheen ijoollummaa kiyyatti osoo ani ijoollummaan jiruuti amrii taate garuu kan isheen amrii taate islaamummaa irratti. Yaa maashaallah. Maashaallah. Akkina abbaan keenya akka isheen duuteen duruu amantii sanarraa dhufe waan ta'eef nuni ijoolleedhaan beeknu amantii sanatti nu deebise. Amantii kiristaanaatti. Kiristaanummaa nu deebise. Akkasiin guddannee of barre amma dhufnee high schoolii gallutti jechuudha. Haala kanaan gaaskuulii galee booddee gara amantii islaamummaa kana dhufuudhaa yaale. Musliimoonni jiru naannoo sana? Musliimoonni hin jiru naannoo sana. Ollaan hunduu musliimoota. Kiristaanonnis hin jirani. Bargit musliimoonni yeroo sana akkan beekutti waa'ee tawhiidaa kana hin beekani. Ergaan xiqqoo guddadhee kiristaanummaa keessa osoo jiruuti sheekni takka rabbiin isarraa jaallatu Ustaaz Abdulaziz Abdulqaadir jedhamu isaan durallee Sheekh Abdul Kariim kan jedhaman hin jiru warra tawhiida barsiisuu keessaati. Tawhiida barsiisuu keessatti rakkoon garaagaraa isaan irra ga'e biyya san keessatti hatta musliimoonni jiran illee warra tawhiidaa badaan turre jechuu barbaade hundallee yoo ta'u baate diiteelii amantii sirri beekanii miti jechuudha. Hundallee yoo ta'u baate mashaayikonni jiraatan illee xiqqoodha. Sana keessatti alhamdulillah musliimoonni hin jiru jechuu barbaadeeti. Musliimoonni akkasii baay'atuun carraasii kennee jechuudha islaama ta'uudhaaf moo hiree biraatu argamee gara amantii keetti deebite? Haqiqa dubbachuuf musliimoonni ollaa hin jiru. Haalli akkaataa salaata isaanii, akkaataa uffannaa isaanii, akkaataa namatti of qabuu isaanii yaani hedduu namatti tola. Ramadaanni gaafa ga'e gaafa ayyaanaa gaafa salaatatti deemanii waan hunda isaanii ilaalte xiqqoo si booji'a asii galee haala si bira hin jirre tokko irraa argite wanti argitu sun immoo kan kirra caalaa yoo ta'e si booji'a. Sanuma sana ilaaluun yaada keessa na galee akkasitti jaallataan ture jechuudha. Egaa islaamummaatti gaafa dhufu garuu sababa garaagaraatu jira. Sababa sana keessaati egaa akkuma beekamu maatiin kiristaana abbaan kiyyees warra ortodoksiidha. Garuu gaafa peenteen biyya seentee jararraa fuudhee lallabaa ture karaarra deemee jechuudha. Yeroo haara biyya kana seentu akka inni natti miti. Sana immoo gaafa daawwaatti godhu si caalan beekaanu macaafa qulqulluu taa'inaan jedha. So akkasitti islaamummaa gaafa fudhadhu ustaaza masiin jedhe kanatu masjida keessa daawwaa godha. Bargita daawwaa maayikiidhaan gochuun faayidaan isheen qabdu tokko kana. Mana keessa jira gaafsan suratul ikhlaasiin daawwaa godha. Ani immoo masjidatti dhiyoodhamee meetirii 400 caalu manni keenya. قل هو الله أحد الله الصمد جلنيته يكون جرني ربي توكي جدا إركوا هنداتي الجو وانجد ولا جيفت تايتي وانكم مالني وانجد وقلبنا سينته قاف سنة راتي قافينة تجمرته إلالو جل كبيجود سنمانا غرام أنت سلامة كرفو وانا نجدك نبرات إسلا أبال ما فرق الكل سدن توكي جدا مثل الله سينا متمنى ما أرثوذكسيتي وركانس akan mataman ni bargat warri protestanti yookiin peente jechuudha warra amma dhufeetti qotuqqoo kan didan faajiru malee jechuudha. So sana wajjin yeroo wal bukkee qabdu jedhe Allah tokkichadha inni hirkoo waa hundaati jechuun gabaabaan iyyuu baay'ee gaggabaabsee yoo kennu isa sibira jiru wajjin inni wal bukkee qabdee ilaaltu hagam takka kiiloo kaasa. Akka kanaan yaada kana akka islaamummaatti dhufu na taasisee jechuudha. Maashaallah. Yaa waan guddaadha hiree kana argachuu jechuun waan salphaa miti waan namoonni miliyoonaan lakkaa'aman argamin argatte gara da'awaatti ammoo seente. Da'awaan akkami bu'aan isaa gaarummaan isaa sadarkaan isaa maal fakkaata akka ati beektutti? Bareeda gara da'awaatti osoo hin seeniin dura mee namoonni waa irraa baratu jedhee waan yaadu tokko dubbadha. Gaafan islaamummaa kana dhufee beektaa abbaan kiyya akka naannoo sanatti amantii sana irratti beekamaadha. Na ajjeesa manni sana gaafan qabadhu manaa baqadhe. Mana baqadheetiin yoo mana namaa dhaqee nama lola abbaan kiyya. Fira bira soon dhaqee nama lola. Yoo fagoo dhaqxe sinuman dhiisu. Saniif nama walitti buusurra jedheen mukarra buluu dhaqe.
mukarra buluu dhaqeetiin halkan mukarra bulee hirriba rafne mukarraa nan kufadheeti. Achi subiin gaafa ga'u lafti bari'aara waan ta'eef yaa waraabessi hin jiru dhee muka wayii jala rafuu gadi bu'e. Hiriyaasa faana soona barbaaduuti achi hin argee. Lafasti argate. Kan jarri deeman luka faana dhageetii yeroon ka'u wanna wayii darbateeti gajara jedhan beektaa. Darbateeti kan ittiin nadhe asirra yoo kan argitu taate. Godaannisni kun hundi isaa? Godaannisni kunis. Achiisuma kana gaanii rifadhe yeroo sana akkana dhaheeyyuun barre. Fiigee harkaa baqadhe takka yeroon turu asirra dhiiga garaagaraa jira ture. Sababa mana yaalaan naqnee illee dhiigni kun akka wanti kun asumatti hafe. So akkasittiin gara islaamummaa dhufe otoo daawwaatti hin seenne. Akkamitti si beekan akka islaama taate? Islaama gaafan manaa ba'uun dhagahanii islaama ta'uu kiyya dhagahanii na barbaachetti ka'e jechuudha. Akkas. Aarsaan namni yeroo musliima ta'u duraan zaman sahabaan illee duraan aarsaa baay'ee kaffalanii hedduun isaanii tumamanii hedduun isaanii ka ajjeefamanii iyyuu baay'eedha. Hedduun isaanii tumamanii adabamanii kun beelaan adabamanii kun hidhamanii sadarkaa sanniin keessa darbanii islaama maratti cichan jechuudha. Jechoomni yeroo sanii hagam mi'aawa. Dhugaa dubbachuuf yeroo jalqabaa sana islaama irratti cichuu hin dandeenye cichuu gaafa isin jedhu namni yoon qaraane yoon baranne amantaa irratti ragga'uun ni ulfaata. Maaliif amantaan dura keessa turte sun si harkisa oolmaan durii si harkisa isa kanaan immoo wal baruuf nama si barbaachisa maal si barbaachisa. Sana keessatti yeroo islaamummaa qabadhe baay'ee abbaa kiyyaras fagaadhee ture garuu deebi'ee gaafa dhufee dhokadhee dhumayyuu barachuuf gaafa jedhu masjiida dhaqeen xiqqoo akkuma ofigaa ijoolleedha yoo guddaa taatellee namni si ergaame masjiida dhaqeedhe masjiida dhaqee gaafa naan jedhan masjiida seeneen boroodhaan bee fiilmii deema fiilmii ilaaluu dhaqaa ture halkan magriiba seenee ishaatti fiilmii naa salaatanii ba'an fiigee ba'an. Soon akkanaan jiru gaaf takka waan kun nama biyyumatti heessumni kiyya muslima karaadhaa siin jedheera. Isatu masjiidanne ergaa ture. Peenteen kun immoo duratti gaafa sargiin geessu torbii tokkoof ala bahanii karaa irratti ni shubbisanii sargii sanaaf. Akka tasaa ta'e masjiida dhaqanii naan jennaan achi dhaqee hojiin shubbisa garuu islaama ta'eera. Otoo shubbisu sagalee kiyya na dhagee. Nama hunda keessaa dhufee na qabee na reebee akkasitti wombariitti na hidhee lammata masjiida naqxanaa asiitiin kaatu naan jedhe. Rabbi sarraa jaalatu Habiib Qoricha jedhama. Obboleessa haadha kiyyaati. Akkasitti masjiida guyyaa sanaa seenuu jalqabe alhamdulillah quraanas ji'a jaha keessatti buuse san booddee ji'a jaha keessatti quraana buuse nafaraan jechuudha. Akkamitti siiqee salphatuu danda'e akkasitti baay'ee ijoollummaadhaan jalqabde jechuudha moo? Lakki yaa'u xiqqoo barumsa irratti sumaan jedhuun ture. Ammas immoo ergan kanatti seeneeti silaa tokkicha seene fiilmis waa hunda dhiisame dirqama kiyya kan ammoo yeroodhaan geessu qaba jedhe irra gattaa'ee tokkicha qabannaan quraanni sii galee. Sitti akka sii galaan banaadha jechuudha. Banaadha. Haala kanaan xumure alhamdulillah erga sirra cichuu jammare jechuu kiyya. Maashaallah. Hayyee ijoollummaa keessa wanni baratamu biroollee jiraachuu danda'a. Mudannoo ta'ee akkaataa guddina akkaataa namni itti guddatu hedduu waan daawwatan qabaachuu danda'a. Hojii markaa qabduun jireenya amma jiruun wal bira qabnee yoo ilaalle immoo hojii daawaa keessatti gahee olaanaa taphataa jirta. Inni kun akkamitti si gammachiisa jira hojii kana abbaa nama hojii kana hojjetu ta'uun jaalladha. Alhamdulillah. ما ربي نذكرنا كستي ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وربي سبحانه وتعالى عساني سأني مسلما جدّا أمة موامي تقولوا حاسا كنا جعله ينجرو جدّا ميره وربي جدّا سنة جعل أني تجمدوا كما لسرت. وجي كنا كستي مو باينان كستو أك علامات الله كسمة تجرا كستو بيجي كنا كستي ريف سوتشي إسني في tiimiin keessan godhaa jirtaniin yoo ta'een alatti hojiin daawaa gara ummatoota muslimaa hin ta'iniif godhamu baay'ee xiqqaadha. Inni kun akkamitti ilaalama? Dhugaadha. Haala durii akka jiru keessatti haalli ittiin daawaa namaaf godhan rakkisaadhaa ture. Amma moo sooshaal miidiyaa wajjin wal qabate duruma nama irra deemte daawaa gochuun ulfaata. Uummatallee walitti qabdi bakka tokkotti marii gochuun akka seeraatti dhorkaana fakkaata biyya kana keessatti. Haa ta'u yeroo ammaa Rabbi subhaanahu wa ta'ala haala kamiinuu mijeesse sooshaal miidiyaan kun manatti galee nuummoo faayidaa guddaa ta'e haalli ittiin islaamummaa babal'isan baay'ee mijataadha yeroo ammaa kana keessatti. Saniifuu tiimii kiyyaaniin wal qabanne daawaa kan irra gochuu irratti
hedduu tokkotti gammachuu qabna. Waan nama walitti hin qabne mana namaa keessa jirra jechuudha. Hunduu jaallatee osoo hin ta'in dhimma si argata. Dirqiidhaan si argata jechuudha. So baay'ee nama gammachiisa. Amma irra wayyaadha ka duriirra. Irra wayyaadha. Lafarrattis miidiyaa irrattis ka duriirra amma wayyaa qaba jechuudha daawaa gochuun kun. As biratti ammoo gaafii tokko si gaafadha. Namoonni hojii kana irratti argaman namoota hundi isaanii namoota gahumsa qaban kamitti ilaalta waan kana gahumsa amantii fi beekuun hunda dursaa isa ammoo sirriitti beekuun hunda dursaa maaliif jennaan namni sitti dhufu namni ati wal agartuun hayyoota garagaraa ta'uu danda'a beekaa garagaraa ta'uu danda'a filosoofar ta'uu danda'a gaafiin hundi gaafii warri amantii irraa keessattuu warri amantii hin qabu yoo dhufaa gaafii irraatiin si dhufuu danda'a. Kanaaf gahoomoodha warri hojii kana irratti bobba'an. Dhugaadha akkuma ati jette yoo gaafa mariitti seente nama biraa faana gaafa dufatte kun fi hayaalu jedhee faa kan dhufu jira. Ittistiin faa jechuudha. Gaafa amantii wajjin biraa wajjin dubbattee waa amansiistu istinaan amansiisa. Isuma amantii pentee faa qabuutu yookiin ortodoksii tureetu gaafa rakkate maal jedhaa ittistiidhaan jedhee si dhufa jechuudha. Gaafa karaa san deebi'u. So asirratti wanti inni barbaachisu duraan dursatti amantii ofiin akkuma jetteeyyuu beekuun dirqama. Amantii ofii qaa'idaa isaa yoo hin beekne yoo sirriitti waa hin hubanne daawaa gochuun hin ulfaata. Inni jalqaba amantii kee beekuudha. Amantii kee erga beektee booddee immoo amantii sanas gaafa dubbattullee cal jettee dubbachuu osoo hin taane waa amantii sanaaf amantii sana beekuun dirqamadha. Naamusni isaas. Maaliif jennaani jalqaba waan macaafa keessa hin jirre dubbattoo taate akka seeraattis ta'e akka namummaatti si gaafachiisa. Akka rabbiittu si gaafachiisa waan beektu irratti dubbachuudha qabda jechuudha. Amantii biraa irratti akka barbaaddeen dubbattu. So beekumsi kan kees kan sanaas barbaachisa jechuudha. Inumaayyuu sanaa qofa osoo hin taane beekumsa dabalataallee hatta amma komentaroota jaraallee dubbisu sana jechuun tafsiira jaraa macaafa jaraa jira komentarii kan godhantu jiru sanarrallee deemtee akka dubbisutti beekumsa kan qabaachuun dirqamadha. Maaliif al tokko lakkii kun kanuma dheetii tiksii tokko irratti yookiin keete tokko irratti si morman osuma wal beekanu garuu ati komentariin keessan akkas jedha ati muumaaf akkas jettee gaafa dubbatte beekumsa gaata. So amma irra caalaa wanti argamaa jiru miidiyaa irratti tokko amantii islaamaadhaa sirrii beekanii tokko immoo amantii sana keessaa kan dhufan macaafuma sana beekanii tokko immoo musliima keessa ta'ee amantii isaa kan sirriitti gadi fageenyaan hin beekne macaafa jaraa immoo qo'achuu jalqabu hin jira. Sun fudhatamallee kabajamaa jaalatamaallee miti li'annahu amantii kee dura sirriitti beekuu barbaachisa waan ta'eef jechuudha. So wanti akkanatti fakkaatutti yookiin immoo akkan jechuu barbaadutti namoota daa'ii ta'an sheekonni kan baratan akkuma amantii isaanii baratan kana osoo dhufanii waan kana immoo laalanii yeroo hunda waamicha goonaaf nuti miidiyaa irratti kottaa gara dirree kanaatti seenaa namni bar daarii dhaabbatee namaan bishaan keessaa bahee hin jedhu doonii qabatee deemeeti nama keessaa fuudha jechuudha. Saniif kottaa doonii fudhadhaati gara bahara kanas seenaa waliin haa daaknuu jennee yeroon daawaa goonaan malis illee itti himna jechuudha. Habaraarree akkas. So akkasuma taane gaariidhaa miti. Ammoo daawaa gochuunis immoo waan hadiisaaf quraana sirriitti beekte qofa miti. Macaafa isaanis waan beekte qofaaf miti. Ekspiriyaansii barbaachisa, khibiraas barbaachisa. Beekte dur ana Abu Haydariin hin beektanii shaantaa baadhee jala deemaa ture. Khalil Kibrooniin hin beektanii. Khalil Kibroonillee anatu aliifirraa kaasee karaasiseen. Baadheetiin jala deemaa jira shaantaa macaafa beeku yeroo sanitti jala jechuudha. Khibraa baay'een akkamitti namni inni gaafatu maal gaafata akkamitti gaafata inni deebisu akkamitti deebisa naamusa isaa naamusa isaanii waan inni gaafatu loojikii barbaachisa moo quraanuma qofa dubbachuu waan inni gaafatu macaafuma isaatti deebisu moo loojikiin itti barbaachisa waan jedhu gaafii isaatiin rukutuun akkamitti gaafii nuuf immoo gaafii sanaan deebisuu dandeessa bakka kamitti kun barbaachisa waan jedhamu nama jala teessee dhaggeeffachuun isaatti qo'attu caala. Sigale maaliif nan ono nama sanii beekumsa nama sanii akkasumatti fidda waan ta'eef fudhatta jechuudha. Kun illee barbaachisaadha jedheedhaan yaada. Namoonni hadiisa beekan jiru quraana beekan jiru garuu akkaataa deebii irratti durootu namni sun dubbatee maal gaafachuu fi maal jechuu akka barbaade beekuun dirqama. Amma yeroo mari'an nuti gaafa inni nu gaafatu gaafii kana booda maal jechuu akka inni barbaade beekna. Gaafii kana sigaatee gaafii jalqabu waan itti aanu beekta. Waan itti aanu waan beeknuuf akka deebi'utti deebisnaa jechuudha. Namoonni islaaman ta'in ka biyya keenyaa keessattuu jechuudha. Islaamummaan dhaqqabee ni jira moo osoo dhaqqabuu dhabuudhaan islaamummaa hiree islaamummaa argachuu dhabamoo ergaan hin dhaqqabne itti yaadda?
dhugaadha asitti islaamummaa dhaqqabuu qofa osoo hin taane musliimoota argan malee islaaman argine. Yeroo baay'ee warri biyya keenya keessa jiranii islaamummaa qofa yoo osoo hin taane macaafuma isaanii nu waliin agarre. Nama islaamummaa arga jettu yoo kiristaanummaa argedha. Yoo kiristaanummaa masala macaafa jara bira jiru dubbisanii osoo hin jaallatiin islaamummaa dhufani. Tokkoffaa macaafuma isaanii nu waliin agarre jarri. Macaafni ni affeera waan ta'eef kitaabuma isaanii seeraan dubbisanii hin hubanne. Inni tokko isa kana. Lammaffaa immoo muslimootaan wal argu malee islaamaa waliin agarre malee. So muslimootaan gaafa wal argan immoo waan garaagaraa arganii musliimoota irraa akhlaaqan taane arganii akhlaaqni keenya immoo islaamummaa ibsuu dhiisuun mala. Tokko immoo kan islaamummaa ibsee akhlaaquma namaa laalee kan dhufu hin jira. Akkuma akhlaaqa kee laalee dhufu immoo akhlaaqa laalee kan baqatu hin jira jechuudha. So amma kiristaanni biyya keenya tokkoffaa islaamummaanis waliin barree lammaffaa ofiinis ofii of hin barree jarri. Osoo of baranii islaamummaa wal baru turanii ergamoo of hin barree islaamummaa baruu qabu turanii islaamummaa immoo hin barree jarri muslimootaa wal baran malee. Muslimootaan gaafa wal baran immoo muslimni biyya keenya akka kana daawaa itti gochuun hin ulfaata amantii karaa komparaatiiv rilijinii kana munaazaraa itti gochuu itti ulfaata hundillee hin barre. Malee akkuma musliimoota baran alaqalli immoo otoo waan kanarraa xiqqoo waliin kaasanii haasa'u ta'eeti silaa wal baru ture. Irra caalaan isaanii hin danda'in iyyuu haguma beeku namni yoo agarsiise aga wahii namaaf kallattii ta'uu danda'a. Qalbii keessa waa gashe kallattii karaa ta'uu danda'a. Akkasi karaa ta'uu danda'a. Kanatti yoo islaamummaadha argu baatanillee musliimoonni jara argan akka jarri islaamummaa argan gochuun dirqama malee jarri nama dhabanii yookiin beekumsa dhabanii osoo hin taane akkaataa ittiin baran dhabaniiti kan islaamummaatti hin dhufne. Sirrii. Akkas inshaallah rabbi laaffisee moo rabbi jedhee gara fuulduraatti hundi isaanii islaamummaa akka argan gochuun dirqama keenyadha. Dirqama keenya inshaallah sun immoo godhama malleettuma jira. Inshaallah. Jijjiiramni bal'aan hojii salphaa fakkaatu ittiin ka dhufe jira. Inni immoo hojiima isin harkaa qabdan kana gara shaadaa maqaan isaa qoosaarraa mogga'een fakkaata. Akkamitti eegalta waan kana? Jijjiiramni jiru ni jalqabaate alhamdulillah miidiyaan bilisoomtee jirti. Miidiyaan bilisoomtee jirti. Namni amantaa islaamaan beekne hunduu baree jira. Kan bare immoo fudhatee jira. Kan dingata akkasumaan jireenya duniyaadhaaf taate malee jechuudha. Sana darbee miidiyaa qofa miti laftuu bilisoomaa jirti. Akka jechuudha malee alhamdulillah mana tokko seenee islaamummaa maal akka ta'e hubatan amma garuu akkaataa ittiin amantii kana keessaa bahantu akka itti rakkatanii warri ta'an jirani malee alhamdulillah. Finxaaliyyummaa fakkaachuu danda'a wanni kun maaliif yoo isin jedhu namni alaa silaalu tokko si sodaata si ceemaa si jibbaa inni kun profaayilii akkamii isinii kennu wanti kun uummata alaa islaalu biratti akka wanni kun immoo profaayilii gaarii ta'ee mul'atuuf wanni isin gootan maal fa'a? Dhugaadha jalqaba hatta muslima biratti osoo kaafira biratti osoo hin taane muslima birattuu akka waan finxaaliyyummaatti ilaalamaa ture gaafa miidiyaa kanarra jalqabna. Sheekonni dhufanii darasoonni dhufanii amantii namaatti buutanii akkas jettanii jedhu. Maaliif waan macaafa sana amantii jaraa waan nuti dubbannu waan hin beekneef. Jidduudhaan ifaan yala baddee gaafii gaafataa ture yaadadha. Agartee kun waan biyya keenya akkanumatti rakkataa hojii hojjenna. Rabbis na gargaaru. Obsa gaafata akkuma hojiin hundi obsa gaafatu. Garee waa'ee gara shaadaa finxaaliyyummaa fakkaata moo maaliif ka'ee dhusan kaasaa turre ni fakkaata iddoo dhaabdiraatti deebi'ee si yaadachiisu. Egaa gaafa daawwaa kanatti seentu yeroo ati macaafa warra kaafirootaa dubbattu waan ati finxaaliyyummaa haasoftu kan fakkaatu jara qofatti osoo hin taane musliimootatti illee fakkaataadha ture. Maaliif jennaan wanti nuti haasofnu macaafa irratti hin fakkaatu musliimoonni hin beekan waan ta'e macaafa jara. So gaafa waan tokkotti himnu isin akkasiin godhinaa sheekonni dhiisaa jedhanii nama gurguddaa dhufee dubbataa wannaa jedhu turanii booddeerra garuu gaafa wanti nuti dubbannu macaafumarra waan jiru ta'uudha hubatan jarrillee har'a nu faana deebi'anii dhaabbatanii puush nu gochuu jiran jechuudha. Warri kiristaanaa immoo irra caalaa warra macaafa jaraa hin beekne irra caalaan hin beekanii hin dubbisne gaafa nuti waa finnee achi keessaa dubbannu finxaaliyyummaa arrabatti fakkaata. Gaafa garuu seenanii bakka sana fidaamee nuun jedha yoo itti agarsiisnu ajaa'ibsiifatanii ba'ani. Kun macaafa keessaa faayidee kasi gaatu jira. Kun macaafa keenya maa mitiin fudhadhu faayidee ba'u jira.
So finxaaliyyummaatti fakkaachuun malee yeroo jalqabaa guyyaa dura dhaggeeffatan. Bifa isaa bareechisuun hoo danda'ama kana caala? Irratti hojjetamuu danda'ama? Sirriitti ammas bareechinee dhuma dubbanna. Wanti nuti dubbannu waan biraa osoo hin taane fakkeenyaaf Yesuusumti deebi'ee luka Waaqayyoo jala gala guyyaa qiyaamaa gaafa jedhamee macaafarraa dubbifnu beekaa arrabsaa jiruun hin jedhan. Gaafa iddoo kun Qorontos tokko fa'aa boqonnaa 15:24 irra jira gaafa 28 dubbistu in ajaa'ibsiifatu. Kanumatu akka finxaaliyyummaan laalama malee nu waa takkaa miti waan macaafarra jiru. Kana himuu mirkaneessuma kanatu namoota birootiif ta'uu danda'a. Akkasii. Musliimoota waa'ee kanaan beekneef iyyuu ta'uu danda'a. Hundeeffamni isaa hoo hundeeffamni garee shahaadaa bara kami? An gara kiyyaan baranuma argee yaadni isaa bubbuluu isaa yeroo dhagahu yeroo iyyaafadhu dhagahee ture. Akkami bara kam hundaa'e? Dhugaadha daawaa kana jalqabuun keenya tureera. Bara namuu miidiyaatti dhufne ture. Haa ta'u garuu akka markazaatti akka jamaatti hundeessuu kan jalqabne I think bara 2014 akka keessan na fakkaata akka biyya kanaatti garee shahaadaadhaan duratti markaza Ciisaa jedhamu dubartootaaf hundeessinee jirra. Sababiin isaas dubartoonni irra caalaan islaamummaa gaafa dhagahanii waan macaafa keessa jiru wal bukkee qabanitti man islaamummaa hedduu fudhatan keessumaa warra biyya alaa jiran jechuudha. Warri sun yeroo biyyatti galan gariin hin kafarani. Sababni isaa maalinni bakka itti galan waan hin qabneef. Maatiin dirqisiisa waan taateef. So waan kana maal gochuu qabna jennee yaadne ijoollee kanaaf bakka jarritti biyya achii dhufan qubatan yoo barbaadan maatii bira dhaqanii maatiin nagaa taana yoo ari'atan immoo akka dhufan asii qubatan akka islaamummaa illee cimsanii baratan jennee markaza Ciisaa jennee seera qabeessaan hundeessinee turre. Sana booddeedhaa garuu miidiyaa irratti nama muslima keenya keessaa akka qoosaatti warra garee shahadaa jechuudhaan akka qoosaa akka arrabsootti nu kennee jennaan lakki gareen shahadaa amma shahadaa jechuun arrabaa miti kan itti boonnu malee. ربي شهد الله أنه لا إله إلا هو ربي سبحانه وتعالى وان كلمة كان أفي رقابه ملائكة رقابة سيسه علمتون اللي ورقات تبا وانتف كريش عادة أبدا وانتك قومي وانتك أكسي وانتك قرآن تكون مسلم هند وانتاتف لأن شهادات أو رقري شهاداتي مسلم هندم تومو قري شهاداتي جن نبيتشامتي قري شهادة مسلم لي لفرجرو في بيدي رجرون دو قري شهاداتي سنبود مكا قوسات فرباب نوبه نتمو garee shahaadaa jennee maqaa kabajaa waan ta'eef maqaa ittiin dhugaa argatanii ittiin jannata galan waan ta'eef yoo sana ragaan baane jannatan galtu waan ta'eef nuti immoo kana fudhannee garee shahaadaa jennee ittiin boonaa jirra jechuu har'a. Akka nama hundeessee tokkotti waan kana hundeessetti yaada kana wayita fiddan chaalenjiin isin qunname yookiin immoo wayita hojii oolchuu deemtan misunderstanding wanti isin miidha jira jidduu kana keessatti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf wanti akka yaadaatti nu harkise tokko hin jiru. Tiimiin waliin hojjetan illee kan akka Ustaaz Awwal, ijoollee Abdii, Injijiru Abdul Fattaa fa'aa, Liyoon fa'aa, Aliin fa'aan jiranii ijoollee hubannoo dursinee kennineefidha. Ustaaz Awwal jiniin taane waan kana yaada kana gaafa kaasnu yaada sana irratti dafneedha walii galle. Waan kana gochuu qabna hundeessuu qabna gad dhaabbachuu qaba miidiyaa irra qofa osoo hin taane lafarra bu'uudhaa qaba. Maaliif wanti miidiyaa irratti bada waan ta'eef wanti lafarraa immoo lafarra illee ni deema mana keessa illee ni deema waan ta'eef nu hundeessina jennee walii galle tole walii jenne garuu chaalenjiin gawaa hundeessuudhaaf waa of harkaa qabaachuu barbaachisa. Yeroo fuula namatti baatee waa dubbattuuf waa gaafattu chaalenjiin hin jira. Sana hundayyuu dandeenya alhamdulillah. Asumaanuu uummata muslimaa hunda galateeffachuu barbaada. Haqiiqa dubbachuuf nu warra waan kana hundeessee waan kana akka hundeessinu warra nu taasisan miidiyaa irratti qabeenya isaaniitiin beekumsa isaaniitiin humna isaaniitiin waliin dhaabbatanii lafarra dhaabbachuu qaba hojiin itti hirtan gaariidha jedhanii warra miidiyaa irra khaasatan miidiyaa irra warra jiran obboleewwan keenya Awurooppaa Ameerikaa biyya Arabaa jira hunduu nu bukkee dhaabbatanii akka nuti lafa binnuu fi akka nuti waan kana goonu nu gochaadhaa jiran jechuudha. Inshaallah rabbi jedhee lafarratti lafa kana binnee maqaa markaza kanaatiin wanna jedhama jennee yaanna eeyyamatti fudhannee irra already maqaa garee shahaadaatiin jechuudha. Inshaallahu ta'ala yoo danda'ame jedhee markaza sana gadhaabnee bakka namoonni yaadanii fi ittiin gargaaraa turan sana geenya jennee abdii qabna inshaallah. Yaa kallattiin isin keettan gari isin deemaa jirta wayii gaafii ni keessatti uumuu jira. Aarsaa nama kafalchiisa amanuun islaama ta'uun aarsaa si kafalchiisa. Maatii kee guutuu warra si dhale fira kee hawaasa kee namatti dhalatte guutuu waliin dugda galataata walitti dugda garagaltaa wayita amantu. Inni kun ammoo aarsaa guddaa nama kafalchiisa. Nama waan kanatti
obsuu danda'u fi hin dandeenyetu jira. Nama riskii kana fudhatu barbaadu fudhatu hin barbaanne jira dhugaa yoo eegee bakka booda. Inni kun karaa dhaabbilee akkanaa kanneen furmaata argachuu danda'a. Dhugaadha akkuma ati jettu iyyuu namoonni gariin amantaa dhugaa kana baranii akkatti keessaa ba'an dhabu. Rakkadhanii akkatti rakkataniif bakka itti rakkatan kan dhabantu jiru baay'ee isaanii. Dhugaadha wanni dhufaniillee rakkannadhanii ba'anii kan rakkatan illee hin jiru. Warra kanaaf immoo furmaata guddaa ta'a jedhee yaada. Akkuma warra dubartootaadhaaf markaza kana gadi dhaabne amma immoo markaza nuti dhaabuu jiru markaza warra dhiiraati. Bi'iznillaa rabbiin kenna nu gargaare jechuudha. Namoota islaamummaa dhufee riiskii hunda fudhatee rakkatu jiru jira alatti. Jarri kun alalaqal baradhu jechuudhaaf bakka ta'anii baratan kennuuf hin dirqama. Baradhu jechuudhaaf amma hojii argatutti waan takka nyaataaf dhugaatii danda'uun dirqama. Amma xiqqoo ji'a tokko lama sadii amma keessa baranii hojiillee jalqabanitti jechuudha. Yoo san hin taane garuu nama akkasumatti shaadaa qabsiisanii maatii fi hawaasa isaa irraa bahee dalagaa isaa irraa bahee warra paasteroota dalagaa mindaa guddaa osoo qabu dhiisee bahu jira. Jara akkas akkasii kana cal jetteedhuma erga islaamummaa dhufanii maatii irraa bahanii goodaa irratti baradhu jechuun waan hin taane jechuudha. So bakka itti baratuu fi akkaataa itti baratoo mijeessiteef garuu baradhu jetteeni alalaqal akka sabaata argatu goote san booddee daawaa irratti akka bobba'u gochuudhaaf wanni amma markaza garee shaadaadhaan gadhaabu jiru kun furmaata guddaa ta'a jedheedhaan yaada. Wanti nuyi yaadnee fi kaaneef illee sanumadha inshaallahu ta'ala rabbiin nu gargaare. Warroota amantiin alaa osoo hin taane warroota amantii keessa ta'anii amantiitti qoosaniif ergaa yookiin immoo deebii qabda. Faata dhugaa dubbatuudhaaf sana durumaayyuu rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana keessatti yeroo baay'eedhaan dubbata. Ganamni tokko tokkoon akka tasaa ta'eeti warra amantii kana arrabsu warra rabbiin arrabsuu fi ergamaa rabbii arrabsu bira musliima ta'e kan akka wajjin taa'utu jira. Musliima ta'e osoo jiruuti. Gaafin kiyya warroota amantii keessa jiran qofa ilaallata gaafin kun. Warroota amantii itti deebinee jiru waa'ee. Warra amantii islaamaa keessa jiran kana jechuu jira. Warra amantii keessa jiran kun akkaataan jarri ittiin arrabsan inni jalqabaa diinitti qoosuudha. Sun immoo rabbi subhaanahu wa ta'ala qul billaahi wa aayaati wa rasuuliin kuntum bihi tastahzi'uun. Hattaa sahaabonni illee waan kana diinii kana qoosanii jennaani rabbi subhaanahu wa ta'ala kafartan jedheen jechuudha. Diinitti qosuun baada imaanikum jedheeni kana kafaruun qoosaadha miti. Diinitti wanti qoosamu miti karaa diinitti qoosaan hin jirtu jechuudha. Uzriin qabu jechuudha. Uzriin qabu kun warra beekumsa maleetti raawwatanidha. Jara kana immoo akeekkachiisuun beeksisuun itti himuun barbaachisaadha. Ammallee ammas deemanii dhuma warra rabbiin arrabsu bira warri taa'anii tokkuma siin jechuu barbaadeeni. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala warra akkasii kana wajjiniin hin taa'inaa jedhe. فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. أما جري هاسا براج جرني هاسا نجاسا نتي قاف جر ربي في رجما ربي رب سوى جنين تاعي ناجر قرين بروت مرجما ربي رب سنيتي ثم رانا في حديث رب سنيتي كم برتا وجر جيجون سنمو كولينيات كولين لجو كان تايرو إن الرب ستايو جنين كل فجر جيجون سنمو أكار ربي سبحانه وتعالى الأركيجرا مال الجنة. إذا إنكم إلى ربي سبحانه وتعالى كستيبران ديم نتاتني سنسكم جراتي كنافو كتير ربسيتي وانتي وان كان إن الله جامع الكافرين الكافرين والمنافقين في جهنم جميع ولين وقسم إنساني أكمار ولين تاي برولي وان كو جهنم كيسا ولي سينا جيجو سنيفوتي وفي قلون برباجي سادا دام صبولي وإسلاما هنداف دربو أكون وان كو سادا متي وانتي تكو سني فكاتات تاسا إنه جنتان الليل على جن برباجي سانتي وان كان راكو في قلون يجور أربادا كوريسكي قدا أفراقا كرر ربي تيجورا أكس إن شاء الله تي akkas ittumaan si ergaa namoota karaa akka garee kanaatti akka dhaabbata kanaatti ifin dhaabbataan alatti illee itti gaafatamummaa musliimota hundaati amantii ofii kabachiifachuun sababaa jihaada ta'uu danda'a yeroo baay'ee taariikha islaamaa keessatti jihaanni waan qalaalirraa waan salphaarraa jechuudha. Yeroon inni shaarbii takka shaarbii sababa shaarbii ka'ees jira. Amantiin islaamaa siiriyeesiidha jechuudha. Qoosaan iddoo biraa amantiin iddoo biraati jechuudha. Amantiitti hin qoosamu warroonni amantiitti qoosan dhiiga namaatiin akka qoosaniitti ilaalamuu qaban. Namni qulqulluun keessa miidhama waan ta'eef namoonni amantii arrabsan, namoonni amantii jeeqan, namoonni yakka akkanaa kanneen keessatti hirmaatan jeequmsa gurguddaadhaaf sababa ta'uun isaanii dhiiga ilma namaatiif sababa ta'uudhaan qixa jennee yaadna jechuudha. Kana jidduutti ergaan namoota amantii namaa dhaqqaban, namoota amantii namaatti dhufan, namoota ergamaa rabbiitti dhufan, namoota rabbiitti dhufaniin
ummataaf ummata walitti buusan jidduutti ergaan isaanii darbu yoo jiraate si bira. Ergaan amantoota biraatiif dabarsuu barbaadu inni jalqabaa sababni kana warra amantii illee jechuun dandeenyu durii jechuu fa'aa dandeenya. Jechuun akka nun beeknutti amantii sana jalatti hiriiru waan ta'eef dawoo godhatanii amantii sana dawoo godhatanii deemu waan ta'eef jechuudha. Amma akkuma achi keessaan arrabsu wallaalaa ta'edha. Nu keessallee wallaalaan jiraachuu danda'a. Nun amma warri waa tokko beeknu akkaataa ittiin nuuf itti deebisnu beeknu maybe naanni nu arrabsu karaa hikmaa ta'een deebisuu dandeenya. Garuu akkuma inni wallaalaa ta'e wallaalaan as keessaallee dhabamu. Gaaf sana wallaalaan gaafa achi arrabsu inni keenya wallaalaan dhagaatti fudhachuu danda'a. Sun immoo akka hin taaneef namni amantii tokko dawoo godhatee amantii biraadhaa arrabsu osoo dhiisee yoo danda'ame amantii isaa barsiisee ragaadhaan gadi bahee kunoo koottaati waliin dubbanne naasofna wal amansiisna tokkodha nuti afaan tokko haasofna amantii keenyatti dhugaadha fudhadhaa jedhanii wal amansiisuun lakki keessan immoo akkas jedhanii namatti himuun walitti dhufanii akka haasaan nama taasisa jechuudha. Wanti arrabaa beekumsa malee itti haasa'amu beekumsa waan hin qabneef. Sanama warra beektotadha amantii kiristaanaa warra beekuudhaan jennu amma tokko soo agartee paastaroonni nagaa seeraan dubbatan jiranii marii gaariin wajjin taasisan jiru kan illee nagaadhaan kokkolfina adda baanu jira. Tokko immoo gaafa marii anna jennee waamnu hin beekna nu jedhee kee arraba gaafa jalqabu nuti immoo wajjin teenya arraban arrabsinu jenne kan dhiisnee baanu jira jechuudha. Maaliif jennaan akka inni beekumsa hin qabne arraba sanarraa argina jechuudha. Nuti immoo ka barbaadu nama beekumsa qabudha. Maaliif kan nu jala taa'ee nu dhaggeeffatu namoota hedduudha. Ergaan kun bakka hedduu ga'a. Arraba gaafa inni arrabsanis itti deebisa taanaan namoonni arraba argani malee waan biraan argine jechuudha. So nama amantii isaarraa fidee ragaa nutti kenne ragaa sana kuffisnee ragaa isa keenyaa dhugaatti kenninee namoonni akka hubatan barbaadan kan akkasiitti kan barbaannu. So warroonni islaamummaas arrabsuudhaan yookiin Muhammadiin arrabsuudhaan amantii keenya ol goona jechuu yaaddan yoo danda'ame kitaabuma keessan keenya dhiisaati jalqaba kitaabuma keessan seeraan dubbisaa konfidensiidhaan haasa'uudhaaf nu waliin moraalii godhadhaa. Lammaffaa immoo gaafa islaamummaa dubbistan qalbii nagaatiin mi'as keessa maaltu jira dhugaatu jira moo kijibatu jira yoo dhugaan jiraate akkamitti fudha yoo sirriin taane akkamittan gaaffii kana jiraa dhiyeessee harkaa kuffisuu danda'a jedhee yoo baafateedhaa dhufe ofiillee milkaa'uu danda'a namoonni isa dhaggeeffatan illee milkaa'uu danda'u. Yoo san hin taane garuu akkuma amma nuun ragaadhaan deemaa jirru waan jarri fidan ragaadhaan harkaa dhoofna waan taateef akkuma kanatti keessaa bahanii dhumaa jiran nama arrabsu qofa tafaa jira amma kophaa saafee amma maaliif namni taa'ee dhugaa barbaadu eenyutu arrabsaa jira eenyutu ragaadhaan itti margaa jira waan taateef jechuudha. Saniifuu wanni jechuu barbaadu amantoota keessan achi keessatti akkasiin hafaniif arrabuma dhiisaanii jalqaba. Lammaffaa immoo jaalala sabni keenya waliin qabdu musliimni fi kiristaanni alalaqalli jaalala waliin qaba waliin nyaata waliin dhuga hawaasummaa qaba sana waliin cimsachuudhaaf gara nagaa waliin jiraachuudhaaf osoo waan kana dhiisanii waan irraa beekan qofarraa dubbatan yoo beekni immoo warra beekutti osoo dabarsanii jecha jedhu ergaa dabarsaa fi akkas inshaAllah. Aadaan waliin haasa'uu politely waliin haasa'uu nageenyaan jaalalaan ragaadhaan waliin haasa'uu ka waliin mufachuu dhabu ka hubannoo wal jijjiiruu baratamu irratti ergaa yoo qabaatte. Egaa wanni kun akkuma siin jedhayyuu beekumsa irratti hundaa'a. Kan beekumsa hin qabne kamuu politely hin beeku. Maaliif jennaani yoo amantii sanarraati waa ittiin akka waan arrabsite waa itti fakkaata. Inni beeku immoo waan macaafarra jiru waan ta'eef si mormuu fi si kaaduu hin danda'u. Alalaqal politelyidhaan al tokko maal godhu beektaa warri paastaroonni macaafa isaanii irra osuma jiruuyyuu gaafa namummaa Yesuusin itti himne jennu gaafa waa hubatanii jedhanii baqa jaalala Yesuusiif qaba akkas jedhanii politely dubbatanii dhiisanii deemuu barbaadu malee arrabsanii deemuu barbaadani. Hattaa dhugaan illee yoo nurka jiraate iyyuu jechuudha. Si galee so beekumsa irratti hundaa'aa ta'ee fi beekumsaan gaafa haasofte namaan politely haasa'uu dandeessa. Kanaafuu jalqaba ammas beekumsuma irratti hundaa'a ammoo politely waliin haasa'uun nu lamaan qofa osoo hin taane warra lafarra jirullee hawaasummaa akka waliin itti fufan jaalala isaan akka waliin itti fufan akka amantaa walii kabajan taasisa. Si galee yoollee nuti akkasiin wal jaalannee waliin haasofne adda baanu taate warri lafaarree akka dhufanii wajjin haasa'an ta'ama jechuudha. Yoo san hin taane garuu wal baqachuu jibba nama gidduutti gochuu taasisa jechuudhaan yaada. San immoo gaa inshaAllah akkuma amma jedhee yoo goone wanni kun hin hafa jedhee yaada hawaasa gidduudha. Baay'ee ulfaadhu baay'ee galatoomii har'a baay'ee si galateeffadha ana waliin guyyaa kaleellee har'allee wal beellamaa turre na kabajjii argamte yeroo lama mabraatiin irratti baduudhaan wal nu faana rakkattee jirta. Baay'ee galatoomii ulfaadhu sin jedha dhumarratti ergaa walii galaa yoo qabaatte naa kennite gara golobbiitti deemnaa jechuudha.
Jazakallahu khair. Waan dursattis waan asittina affeerteef na waliin rakkatteef ergaan kun uummata qabuu qaba jetteeti kan rakkatte malee ofii faayidaa ofii barbaaddeedhaa miti. Isinis galatoomaa jedha maqaa miidiyaa keessanii fi saba isin hordofuun isin galateeffachuudhaa barbaada. Itti aansuudhaan wanti jechuu barbaadu egaa wanti miidiyaa irratti deemu lafa qubachuu qaba akkuma jenneyyuu namoonni kamuu garee shaadaa gaafa jennu akka tiimii wayiitti akka hin laalle gareen shaadaa musliimoota hunda jecha garee jedhutu waan xiqqeessu fakkaata malee jecha shaadaa hunda hammataadha. Khaasii miti wanti kun ammiidha malee saniifuu akka ammiitti fudhatame namni kamuu muslima kan ta'e isa laallata. Hojiin kun hojii